obsa Sufyaan Hassanin jedhama. Daldalaadha. Dhalataa Baha Oromiyaati. Mee dhaabbata mul'isichaa irratti dhugaasishin akkasumas immoo hawaasa yookiin immoo abbootii qabeenyaa maallaqaa walitti qabuudhaan yeroo ammaa kanatti deeggarsa kan inni godhaa jiru. Deeggarsi kunis egaa godina Harargee lixaa akkasumas immoo godina Harargee Bahaa keessatti deemuudhaan keessatti naanna'uudhaan namoota raamuudhaan yeroo ammaa kana keessatti kan deeggarsa taasisaa jiranii. Nuti immoo akka carraa ta'e godina Harargee Bahaa egaa aanaa Kurfaa Calleetti argamna. Egaa atilleen asitti kan ramadamtee deeggarsi kun uummata biraan akka qaqqabu harka harkatti akka isaanii fi kennamu asitti ramadamtee uummataaf akkalitti qoodaatu kan jirtu bakka bu'ummaadha jechuudha. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Mee yaada maalii qabda asirratti? Dhugaa dubbachuuf wanni uummata fi gargaaruurra nama gammachiisan jirtu. Nuti illeen kanuma bakkaan ga'uudhaaf obboleeyyan keenya namoota daldaltoota bahatanaa hunda nuti gurmeesse waliin gurmoofne uummata beelaa kana teenyee ilaaluun gaarii miti. Waan qabnu bira dhaabbachuu qabnaa jennee lafaa kaane toora miliyoona 16 kan ta'u hundis chaaritii kana jalatti garee gargaarsa Baha Oromiyaa jennee walitti qabneeti kan qabannee dhufne akka carraa ta'e jilli keenya kan Kurfaa Calleetti ramadamne nuti uummata kana harkaan harkatti gahuu qabaa jenneeti ijaan teenyaan arkuu qabnaa warra miidhame kanaas arkuu qabnaa. Wanni nuti dhufnee kanatti uummata kana jidduu mul'anneef rakkoo isaanii qoddachuuf waan kana immoo waan arrabichaati miti. Waan ijaan agarre kana ol deebinee obboleeyyan keenya kanaaf eebbisiifnee akkana caalaa dabalataan uummata keenya kana cinaa hanga akka dhaabbannuuf haga rabbiin uummata keenya kana gargaaree roobaan midhaan waan hundaan rabbiin keenya nu gargaaru takkatti cina dhaabbannaa waan jiruuf wanni kaayyoo waan kana goonee fi ilaanga ammaa deemneef jecha. Yeroo ammaan tana fakkeenyaaf amma hongeen kun godina Harargee Bahaa akkasumas immoo Gujii Baalee bakka biraa keessatti illee ni jira. Kanaaf uummanni dhaabbate yookiin immoo isinirraa fakkeenya ta'uudhaan lammiilee isaanii yookiin aantummaa isaanii akka agarsiisan cinaa akka dhaabbatan deeggarsi kun gara fuulduraatti illee akka cimeetti fufuu dhumarratti ergamaa ni qabda. Uummanni keenya wal gargaaruu qaba. Maaliif qabeenyi kophaa horatan adoo obboleewwan keenya beela jiranii homtuu waan nama godhuun qabu. Kanaaf dhaabbatoonni garaagaraa abbootiin qabeenyaa gurguddaan hedduutu jira. Numaa waliin warreen jiran hailaa hanga ammaan hirmaatanii jira. Hirmaachuuf fedhii guddaa kan qaban fuuldura akka fakkeenya godhatanii waan hailaa hanga ammaa waliin qabne wanni dafneef nuti gurreetillee bakkaan hin geenye. Maaliif wanni waliin qabne kun jalaa deemee uummanni kun akka guyyaa tokkollee yoo nyaatee bulu jechuufi kan sossoone namoonni biraatis warreen jiran akka fakkeenya nu godhatanii lafaa ka'an haga uummanni kun beeltituun irraa baatee haalli nagayaa dhufutti akka wal cinaa dhaabbatan dhaamsa dabarsuu barbaada.